Sankuni samantaa keessa ከፍ በል ኢየሱስ ከፍ በል ከፍ በል እግዚአብሔር ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ሰፉዳ ያዋቀዩ ወፍት አማ ፋርፈና ረከና ኩን ኢስ ጅራ ከፍ በል እግዚአብሔር ከፍ በል ከፍ በል ኢየሱስ ከፍ በል መንፈስ ቅዱስ ከፍ በል كف بل سمهم كفي بل مكابا كنيلما كنفر كل واقعي تكون امين كبجمتو تاف جالتمتو تماتيو واقعيو جولين هاركينيا كلتي دبرو مريم hundumti keessan kristaanonni ijoolleen Itoophiyaa Ortodoks Taahidoo biyya alaas biyya keessaas jirtan martinuu bakka jirtan maratti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu akkam nagaa turtan akkamii alaamanni sa'a namni hunduu nagaa ameen shooba nagaa taatanii Waaqayyo keenya nagaa nu taasisee sa'a kanaan kan nu ga'e maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Egaa kaleessa jiraachuu keenya beekna ture kaleessa waan baay'ee hojjenneerra kaleessa gaarummaas hammeenyaas cubbuus waan baay'ee hojjenneerra garuu guyyaa irraa kan akka laallu gonkumaa quba hin qabnu hin beeknu ture haa ta'uti Waaqayyo gooftaan keenya immoo sin barbaachisaa akka badleessaa fi cubbuu keenya osoo hin taane sin barbaachisaa qalbii jijjiirradhaa jedhee guyyaa qalbiitti jijjiiran guyyaa irraa kana nuuf kenneera guyyaa irraa kana nu agarsiiseera nuti kunoon guyyaa irraa kana argineerra galanni fi ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u garuu akkuma keenyaa guyyaa kaleessaa kan turan kan nu faana nyaatan kan nu faana dhugan kan nu faana faarfatan kan nu faana baratan guyyaa kaleessaa kan nu wajjin oolan har'a nu bukkee hin jiranii kan siree isaa irratti akkuma ciisetti siree isaa irratti kan hafe ni jira kan dhukkubsatee siree hospitaalaa irra kan ciisu manneen sabalaa mana amantaa garagaraa kan jiru hidhamee mana hidhaa kan jiru haala garagaraatiin sammuun isaa darbee karaa irra kan deemu nama hedduutu jira anaaf isiniif garuu Waaqayyo gooftaan keenya umurii irratti umurii nuu dabalee cubbuuf balleessaa keenya sun irratti lakkaa'inii sa'a kanaan nu gaheera waan ta'eef ammas dachaadhaan galannii fi ulfinni ol teessoo saariyaam irratti isaaf haa ga'u egaan maatii Waaqayyoo kabajamtoonni kuni Sanbee TVdha Sanbee TV sagantaa garagaraa isin biraan gahaa jira egaa warroonni yeroo jalqabaatiif dhuftan gaa subscribe like share akka gootan maqaa Waaqayyoo isa guddaatiin isin gaafadha kana malee immoo warroonni duraan turtanis immoo gaa miseensonni keenya hundeen Sanbee TV hundumti keessan iyyuu like fi share dhaan video kana eegalaa hundumti keessan egaa like tuqaa yoo isiniin jennu waan nama kafalchiisu barbaadu fakkaata ta'uu bakka like shi tuqxan wallaaltan ta'uun beeku like yoo tuqxan videoon kun nama hedduu bira gahaa waan ta'eef waan biraa isiniin gaafannu like godhaa egaan maatii Kiristoos hundumti keessan iyyuu akkuma yeroo hunda jennus immoo arjummaa fi irra deebiidhaan arjummaa fi ifamuu Waaqa keenya ararsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqulloota jaalalli duuka buutota hunduma keenya faana haa ta'u ulfaadhaa kabajamaa guyyaa irraa ganagaa mata duree isaa irraas akka argitan seensa viidiyoo keenya ammaa kana irrattis akkuma argitan kan nuti ilaallu waa'ee egaa sirba dhamoo faarfannaa dhamoo kun maal akka ta'e wajjin ilaalla jenna jechaadha egaa maatii Waaqayyoo ammuma yeruma video kana dabarsu iyyuu namni itti dhagahamus namni sammuunsaa doomaa ta'e jechaadha hin dhabamu amma akkam akkas jetta kan jedhamu doomaa sammuunsaa doomaallee wayya jechaadha sammuu doomeetu mallee karaarra yoo deeme wayya nama akkanaa kana mannaa jechaadha arraba miti kun dhugaan saniin jedha namni sammuun doomaa namni lapheensaa dhagaa namni bakka harruma bichaa nyaateetuma quufee garaadhuma isaa qofa waxxaree buluu barbaadu kana maaliif akkas gootaa kan jedhu ni jira jechaadha guyyaa irraa kana san egaan amma
argitaniitu Yesus akkas kibargi waaqayyo dhiifama naaf haa godhu kanayyuu akka harka akkas jedhanii akkas ol qabanii maalidha waaqayyo kanaan akkamitti waaqayyo waan gammadutti fakkaata waan gammadu isinitti fakkaata waaqayyo kanaan maalu qalbii godhadhaa nama akkas godhu maqaa amantaa keessanii warroon amantaa kana hordoftan maqaa amantaa keessanii nama akkas godhu kana maalu adaraa waaqaaf lafa seeratti himadha seeratti kenna maaf seera mana amantaa keessanii balleessu fakkeenyaaf amma gaa sirbi akkanaan jiru amma fakkeenyaaf hip hop jedhama sirbi gosa kana yoo dogongoruu baadhee hip hop jedhama Lij Mikaa'el Yooniyoo kan jedhaman sirboota Itoophiyaa keessatti gaa sirba hip hop kana hojjechuun kan beekaman ijoollee kana lamaan amma irratti gaa seeraan jecha sirboota isaanii keessa gaa ani sirba dhaggeeffadhu garuu akkanin dhaggeeffachuu immoo hin danda'u isiniin jedhu kanaafu magaalaa keessa bakka deddeemnu keessatti osoo numa hin beekin ollaadhumatti osoo hin beekin gurri keenya gahaa osoo hin beekin qabatta jechaadha maaliif karaa yeroo deemtu nageessa taaksii keessatti nageessa akkuma banameen bakka hundatti gurra sinduuchaa oola jechaadha amma ati gabaan maaluun beeta samaa isa jedhu sirba kana zarii isaati jechaadha amma fakkeenyaaf akka sirbichi bakka harki isaanis akkas ta'a araadinnatii tokkotti fakkaatee bakka isaan kunis amantaa keessa ከፍ በል ኢየሱስ ከፍ በል እግዚአብሔር ከፍ በል safuudha yaa waaqayyo gooftaa amma faarfannaa akkanaa kun eessa jira siruma isaa akkoo sirba yoo baasee eenyudha nama meeqa amma kun faarfannaa pirootestaantii hojjete nama meeqatu deemeechi bee sirba baasaa jira maaltu isa dhoowwe deemee sirba hin baasu maqaa waaqaatiin kan dallalu kaf bal Yesuus kaf bal mii maaltu isa Kiristoos geetaa meeqa maal jechuudha gaa kun mee adaraa waaqaaf lafa mee murteessaasi dhugaan amantaa kanarraa wanni qabaadhee miti adi amma namoonni tokko YouTube irraa qarshiittiin argachuuf YouTube irratti ittiin beekamuu fi maalidha jedha waan barbaadan nuti gaa seera akkasiin qabnu nuti seera qabna dambii qabna faarfannaa keenyaa fi faarfannaa isaanii seera keenyaa fi seera isaanii wal bira qabaa laala dhugaan siniin jedha viidiyoo kana kan laaltan ijoolleen tawaayidoon dhumti keessan ortodoksii ta'uu keessaniif ilil jedha waaqayyoon galateeffadha waaqayyo amantaa kana akka qabannee deemnu nu taasise kabajni ulfinni isaaf haa ta'u ililleen guddaan isaaf haa ta'u hundumti keessanii bakka jirtanitti ilillee guddaa waaqa keenyaaf geessaa dhugaan siniin jedhan dhugaan siniin jedha kanaaf iyyuu waan hin taaneen deddeebi'uun waan hin taaneen mee ilaalame adaraa waaqaaf lafa maal jechuudha gaa kun amma anna ajaa'ibu kooni isaan sirban kanas miti kanuma ilaalee jecha faarfannaa kanallee ilaalee faarfannaa maaliiti kun sirba kanuma ilaalee yookaan immoo deebinan deebisaa jiru kun maaluu kun sirrii miti isan jedhu kana qofa ilaalee namni akkana tatta'u jira amma doomaan akkuma sila siniin jedhe sammuu doomaan dhugaan siniin jedha sammuun isaan doome kana kan yaadu jiraachuu danda'a ammas maaliif akkas ta'a maaliif akkas jettaa maaltu si dhibee tokko faama dheengadda kootu ilaalime Dubaay keessa ijoolleen keessan Dubaay keessatti amma kunoo pheenxee ta'aa jiru akkasi mee maaluma ishii goggoran jedhee koomentii jala deemte kootu ilaalime pheenxee ta'aa jiru ati pheenxee miti maaliif illuminaantiin ta'in 66 warroota dhaman nan gashoodhaan garuu tanima amantaan ati kun ortodoksii tawaayidoon daandii sirrii kallattii sirrii akka taate sittanima Kiristoos dubbateera waan ta'eef jechaadha sittanima Kiristoos malee fayyinni dhugaan jireenya bakka Kiristoos malee jireenya akka hin jirre sittanima isatti amanuudhaan qofa akka fayyitu sittanima isatti amanuu jechuun immoo inni otoo murteessaa ta'ee jiru naaf qaraata jechuudhaan osoo hin taane otoo inni waaqa ta'ee jiru waaqa miti jechuudhaan osoo hin taane inni abbaa ilmaa afur qulqulluu wajjin tokkummaa fi sadummaadhaan kan jiraatu tokkummaadhaan lama kan hin qabaanne sadummaadhaan afur kan hin jedhamne ta'uusaa sillaasee ta'uusaa sittanima kana ergan sitti mee ergan kana si dhageessisee kana asii dhageesse asii yaastee iddoo biraa deemnaan yaada keeti cala'ee deemi nan galchonaan bishaanis kunoo
abiddis kunoo gannannis kunoo si'oolis kunoo nan gashuu jechaadha. Sababni isaa ani dhugaa jiru sitti himee lakkii kallattii sirrii qabadhu siin jedha Waaqayyo akkuma jedhe wangeela jecha ana jechuun wangeela yeroo siin jedhu immoo anarra kan bulee dubbatu wangeela jechaadha. Waaqayyo hafuura qulqulluudha malee ani nama babbadduu nama homaa hin fayyadne ani nama biyyoorraan ani nama kosii ani jechaadha. Ani gatii nama hin baasne nama cubbamaa cubbuun koo rifeensa mataa koo baay'eetu kana kan caalu ani nama la hunda keessatti gadi kanan ta'edha jechaadha. Barsiisees hin deebisuu kan hin dandeenye garuu hafuurri qulqulluu namuma xurooftuu kanarra bulee isinitti dubbachaa jira. Hamma tokko kallattii sirrii qabadhu sitti hima kanarra dabarraan yaada kee illuminaatiyyuu ta'e pirootestaantii miti nan gashu jechaadha. Gatii kee kan argattu si Waaqayyo irraa kan argatu si jechaadha gatii hojii kee. Kanaafiyyuu kallattii sirrii qabadha. Ammas taanaan Waaqayyo daandii sirrii kanarra nu deemsisaa jiru kabajni ulfinni ammayyuu maqaa isaatiif haa ta'u kabajni ulfinni jechaadha. Egaa dhugaan isiniin jedhaa addunyaan keenya kun babbadaa jirti. Addunyaan kun keenya kun waan hin taane keessa deemaa jirti. Kanaafiyyuu egaan amma warroota amantaa kana hordoftaniif dhaamsa tokkoon qaba. Isa dhuma ilaala. Dhugaan isiniin jedha ilaala. Qoradhaa ilaala. Kallattiin dhumti sirriin kam akka taate hubadha. Akkuma Ermiyaas 6:66 raajisaa irratti dubbate maal jedhe Ermiyaas 6:66 raajisaa irratti karaa irratti bahaa jedhe. Karaa irratti bahaa ilaalaa jedhe. Ilaala. Karaan baay'eetu jira. Naannoo keenya keessa karaa hedduutu jira. Karaa hunda sun keessa irra deemaa ilaalaa jedha. Ilaalaa hubadhaa jedha. Karaan ishiin kam akka sirrii taate hubadhaa abboota gaafadhaa. Ishiirras deemaa karaa ishii jalqabaarraa. Ishi karaa jechaan immoo amantaadha. Karaa kanaan dura yeroo baay'ee dubbadha. Finfinneen nama geessu Arsii Asallaa eessa kan nama geessu miti isinittan himaa. Amantaadha. Amantaan ishiin jalqabaa kam akka taate ilaalaa jedha. Amantaan jalqaba turte bara 34 kan dhufe Ortodoksiidha. Amma kan irra jiru bara 2014. Bara 2014 jechaan immoo waggaa 1980 kan lakkoofsiste amantaa Ortodoks tawaahidoo kana qofaadha. Amantaan Pirootestaantii bara 1517 immoo 70 dhufe. Ishiin jalqabaa eenyudha tawaahidoodha. Hubadhaa irraa foxxoqaa dhufani. Waan irraan barbaanne waan jiraniif isa guutuu kanarraa amma yeroon foxxoqu ammaan harki koo shukushan miti. Guutuun kun yoo guutuu kanarraa tokko yoo foxxoqe kana fudhatee ba'a. Inni kun hafe jechaadha. Waan isa barbaachisu as keessa jira jechaadha. Kun kophaa isaan jiraatu waan ta'eef. Hubadhaa. Ammas inni kun yoo ba'e asii waan barbaadu qaba. Hirruudha waan ta'eef guutuun immoo as jira. Akkasitti yaa'anii dhuman. Kanaaf ilaalaa. Waan ta'aa jiru kana hubadhaa ilaalaa. Dhugaan isiniin jedha. Boodan gaabbitu hubadhaa. Dhugaan isiniin jedha amma hunduu maaloo ani bakka gubatee dhufee dhugaa bahee Ortodoksitti deebi'aa jira hunduu. Paasteroonni deebi'an iyyuu ni jiru. Adaraan isiniin jedha. Maaloo ammas maaloon isiniin jedha. Dhugaa kallattii sirrii qabadhaa. Qoradhaa. Hubadhaa. Kallattiin sirrii kam akka taate adda baafadhaa. Amantaa keessanii warroota amantaa keessan xureessu waan amantaa keessan xureessu hin hojjetiinaa irratti falmaa. Kun sirrii miti nama isiniin jedhu immoo hin amatiinaa, hin arrabsiinaa, hin nyaatiinaa. Kun doofummaa mul'isa. Kanaafiyyuu Waaqayyo kallattii sirriitti isin haa deebisu. Waaqayyo hunduma keenya iyyuu kallattii sirriitti nu haa deebisu. Nama nu haa taasisu. Inni guddaan nama ta'uudha waan ta'eef jechaadha. Kanaaf hundumti keessan gaafa akkuma jirtanitti irra deebiidhaan nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalala duukaa buutotaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaan arjummaaf dhiifamni Waaqa keenyaa nuuf haa ta'u. Egaa nagaa ta'aa kabajamaa Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Ameen.